kallattii garaagaraatiin kan OMN daawwataa jirtan dabaree oduu ijoo isinitti himama. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan barnoota saayinsii fi aadaa UNESCO waa'ee ajjecha jumlaa jila abbootii gadaa karrayyoo callisuu hin qabu jedhame. Sirni gadaa Oromoo hambaa killiyyaa sirna hawaasaa siyaasaa dimokiraataa ganamaa jedhamuun bara 2016 galmee UNESCO irratti galmaa'uun isaa ni yaadatama. Ajenda tibba kana maqaa malaamaltummaatiin Finfinneetti hoofamaa jiru kaayyoo dhoksaa saamicha lafaa haaraa kan of keessaa qabu akka ta'e maddeen keenya Finfinnee saaxilanii jiru. Dubbiin tibba kana magaalaa Finfinnee keessatti bulchaan aanaa tokko beenyaa qarshii miiliyoona 16 caalu ragaa sobaa qopheessuun argate jedhame karaa miidiyaalee biltsiginnaatiin lallabamaa jiru sobaa fi kaayyoo saamicha lafaa haaraa kan of keessaa qabuudha jedhu kanneen dhimmicha dhiyeenyaan beekan. Yeroo dhiyoo asitti caasaan finxaalayyaa amaaraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhuunfataa jiraachuu kan yaadachiisan maddeen keenya yeroo ammaa caasaa bulchiinsa idilee alatti ajajaa addaatiin lafti qotee bulaa naannawaa Finfinnee saamamaa akka jiru saaxilaniiti jiru. Humnoonni tigraay lafa finxaalayyiin amaaraa humnaan qabatanii turan cabsanii seenaa akka jiran dhagahame. Weerara tigraay irratti baname hordofee waggaa tokko olii maqaa qabiyyee lafa amaaraa yookaan ristii deebisna jedhuun waraana biltsiginnaa fi humnoota finxaalayyii amaaraatiin weeraramee kan jiru tigraay lixaa walqaayit waraanni tigraay haleellaa tibbana eegaleen naannicha seenuu isaa maddeen keenya waraanaa himaniiti jiru. Lola kanaanis bakkoota akka maayii gaabaam qoraarit armaadagaa gidaamii waldibbaa humnoota tigraayin dhuunfatamuun maddeen waraanaa keenya dabaluun OMN himaniiti jiru. Itoophiyaan carraa gabaa Ameerikaa bilisaa fi daangeffama malee fayyadamu waggoota 20 dura sagantaa go'aatiin argatte keessaa haqamuun dhiibbaa jabaa dinagdee biyyattii irratti hordofsiisuu cinatti lammiilee 100,000 lakkaa'aman hojiin ala kan taasisuu ta'uun beekame. Hojii geggeessaan koorporeeshinii paarkiiwwan industirii Itoophiyaa obbo Sondakan Dabbabaa turtii gaazexaa Kaapitaal waliin taasisaniin dhaabbileen gurguddoon paarkiiwwan industirii Itoophiyaa keessatti hojii oomishaalee huccuu fi kanneen biroo irratti hirmaataa jiran 35 keessaa harka 80 kan ta'an carraa gabaa go'aa fayyadamuun oomisha isaanii gabaa Ameerikaaf dhiyeessaa turuu ibsuun Itoophiyaan sagantaa go'aa kana keessaa haqamuun dhaabbilee kanneen gabaan ala kan taasisuudha jedhan. Walwaraansii biyyattii karaa nagaan akka xumuramu sarbamiinsi mirgoota namoomaa daangaa darbee akka dhaabbatuuf gaafii Yuunaayitid Isteetsi irraa deddeebiin dhiyeessaa turte simachuu diduun rincicha bulchiinsi Abiyyi Ahmad mul'ise hordofee Itoophiyaan sanbata darbirraa eegaluun guutumatti sagantaa go'aa keessaa haqamtee jirti. Ajajaan sochii bilisummaa uummattoota Beneshaangul Gumuz duraanii Abdul Wahab Mahadii mana hidhaatti miliquun dhagahame. Abdul Wahab Mahadii mana hidhaa magaalaa Asoosaatti argamu keessaa miliquu odeeffadheera jedhee Addis Standard. Namni kun bakka eegumsi jabaan jirutti guyyaadhaan miliquun isaa shara biraa of duubaa qabaachuu mala jedhu aangawoonni naannichaa barruun kun dubbise. Namni kun karaa salphaa ta'een Suudaanitti ce'uu waan danda'uuf deebisanii to'achuun rakkisaa ta'uu akka mul'us ibsameeti jira. Abdul Wahab waggoota 20 darbaniif qabsoo hidhannoo keessaa kan turee fi bahaa galaanaanichaa sirriitti waan beekuuf ammas Suudaan mandheeffatee hidhattoota leenjisee bobbaasuuf haala anjaa qaba. Kun ammoo tasgabbii naannichaaf yaaddoo biraa ta'uu mala jedhu qondaalonni mootummaa naannoo Beneshaangul Gumuz. Dhalattooti tigraay kan Saudi Arabiyaa keessatti yeroo dheeraa hidhamanii gara biyyatti deebifaman marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaatiin biyyattii keessatti hidhamuu gidirfamuu fi dhabamsiifamuun na yaaddessee jira jedha jaarmiyaan mirga namoomaa Human Rights Watch. Jaarmiyaan kun gabaasa namoota 23 kan hidhamanii bahan dubbisee hojjedhe jedhuun mootummaan Itoophiyaa baqattoota gosaan foo'ee akka namoomaa hojjechaa waan jiruuf biyyootiin baqattoota tigraay gara Itoophiyaa deebisuu dhaabuu qabu jedheeti jira. Oduma wal qabatuun waraanni Itoophiyaa dhaabbatee gargaarsi namoomaaf ulaan banaa godhamuun nageenyi akka buuf Ameerikaan ergama addaa gaanfa Afrikaa Jeefrii Feeltimaan Finfinneetti deebisuuf jedhameeti jira. Oduun ijoo ammaaf qabannee kana fakkaata qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii itti fufuu gama kiyyaan horaa bulaa.